Qophii keenya galmee seenaa torban kanaatiin galmee goota Oromoo Arsii Leenjisoo Diggaa ilaalleerra. Nu waliin tura. Uummata Oromoo biratti barri 1880 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara hamtuu godaannisa yoomuu hin dagatamne keessummeessee darbedha. Keessumaa Oromoo Arsiif immoo madaa ciqileeti. Falmii fincila diddaa garbummaa addummaan uummata Oromoo Arsiirra humnaa koloneeffataa Minilik gidduutti waraana lubbuu namoota hedduu galaafateetu bara 100 ol dura gaggeeffame. Akka galmeen seenaa jalqaba bara 1880 keessa ta'e himutti waraana koloneeffannaa Minilik Oromoo Arsii humnaan qabachuuf gaggeesseen gootni Oromoo Arsii maatii jireenya gadi aanaa jiraachaa